waaqayyo kasnaan jedha seexanni umurii isaanii guutummaa kan rakkise hin ceetu naman taatu kan inni jedhe dhibee keessa kan kaa'e afuura digimtii rukutanaa jedhe waaqayyo naman taatu kan jedhu qomoo lakkaa'een dhufe kan jedhu abjuutti kan qoru kadhannaan hirkaa fuudhe kan jedhu kai kotu gisee sadii iyyi keessa baydame tokko sagalee guddaa lafa dhugdee isaa deema maqaa Yesuus Kiristoosiin ክብር ይገባል ኢየሱስ kai utojai hey maal gochuudhaaf ishee kottume suuqii meeqa kottume qoricha qatbayyaaf na dhaggeeffadhu hin tolchain humna maqaa Yesuusiin qat godhi na ilaali as ilaali na ilaali na ilaali na ilaali kun bofa miillaa ka'ee hamma mataatitti maramuun argaa atin duutu xonqaa'ee kasara atin duutu xonqaa'ee kasara mee anin duu jalloota kasara jedha qoy maaliif ajjeesuu barbaadan tergamne eessarraa tergamne maalo warra amiin jedheef ta'eera fidi maayet qabi kot maan maanati moo na ilaali gisee sadii iyyi keessa tokko sagalee guddaan tokko lafaa dhugutti kana bidaaneef deemi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galateeffadhaa gooftaa Yesuus harka keessa walitti buusaa kot hin baatu hin baatu ana na ilaali hin baatu maalo kabeen hin baatu nambaagu badde harkol kaasi utuma isaan ilaalanii waaqayyo daangaa kee bal'isa Ameen. ati waraabessa hin nyaattu rifeensa mataa ijoollummaatti nyaatte hin dubbatini dhaggeeffadhu ijoollummaa isheetti utuu isheen rifeensa mataa ishee akkas gootu argite nyaatte gisee sadii keessa baydame daf tokko sagalee guddaa tokko lafaan rukutii keessaa deema maqaa Yesuusiin keessaa deema Galateeffannuu Yesuus harka keenya walitti buufnee gooftaa namaa hiikaa jiru kana.